Oduu teenyaa jalqabaatiin hoogganaan waajjira fayyaa aanaa Girar Jaarsoo obbo Taaddasaa Tafarii finxaaleeyyii Amaaraa faannoodhaan ajjeefaman. Qaamonni ajjeesuu akka aadaatti ilaalan daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun namoota naga'aa kan uummata tajaajilan bakka arganitti ajjeesaa jiru jedhame. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin mootummaan Eertiraa uummanni biyyattii hundi gara dirree lolaatti akka deebi'u ifatti labsuun dhaga'ame. Guyyaa tokko dura erga pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Mulaatu Tashoomaa Isaayyaas Afeworqii waraana biraa kaaba Itoophiyaatiin jalqabuuf jechuudhaan akeekkachiisanii booda amma immoo Isaayyaas uummanni biyyattii gara dirree lolaatti akka qajeelu labsii dabarsaniiru. Labsiin Isaayyaas kun Itoophiyaadhaaf balaa biraatii jedhame. Bal'inaan dhageessu. Oduu itti aanuun Puuntlaand dhalattoota Oromoo to'annoo jala oolchite biyyaa ariite. Tibbana baqattoota Oromoo walitti qabdee hidhaatan jirtu Puuntlaand yeroo lammaffaatiif ammallee dhalattoota Oromoo Puuntlaand irraa gara biyyaatti humnaan deebisaa jirti. Ni dhageessu. Oduu biraatiin qaamonni hidhatan halkan gurraacha isa ajjeesuudhaaf yaalii irratti bobba'u wallisaa Urgeessaa isheetu beeksisan. Kanaanis wallisaan kun uummanni Oromoo naquba qabaadhaa jechuun dhaamsa dabarfatan. Gabaasa bal'aa qabna. Oduu teenyaa xumuraaf biyya alaatiin wixineen seeraa guyyaan dhaloota Tiraamp ayyaana biyyaalessaa akka ta'uuf qophaa'ee dhiyaate. Kanaanis wixineen dhiyaate kun yoo ragga'e guyyaan dhaloota pirezidaantii Tiraamp Ameerikaatti guyyaa biyyaalessaa tahaa jechuudha. Bal'inaan dhageessuu akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya hiriyoota keessan bira akka dhaqqabuuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin itti gaafatamaan waajjira fayyaa aanaa Girar Jaarsoo obbo Taaddasaa Tafarii finxaaleeyyii Amaaraa faannoodhaan ajjeefaman. Qaamonni ajjeesuu akka aadaatti ilaalan daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun namoota naga'aa kan uummata tajaajilan bakka arganitti ajjeesaa jiru jedhame. Haaluma kanaan naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaatti itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa aanaa Girar Jaarsoo kan ta'an obbo Taaddasaa Tafarii kaleessa galgala naannoo sa'aatii 11tti humnoota finxaaleeyyii Amaaraa faannoodhaan ajjeefamuun dhaga'ameera. Maddeen odeeffannoo akka jedhanitti hidhattoonni kunneen haleellaa kana kan raawwatan ganda Addis Gee bakka Addaa Silmii jedhamutti ture. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Girar Jaarsoo obbo Zinaabuu Bal'axaa namni jedhamus nama du'e kana faana kan ture yoo ta'u dhukaasa baname kana jalaa miliquudhaaf osoo yaaluu dhagaan irratti kufee miidhamuun amma yaala argachuudhaaf hospitaala Fiichee seeneera. Hooggantoota kanneen irratti haleellaan kun kan raawwatame mana barumsa sadarkaa tokkoffaa naannoo sana jiru ilaalanii osoo deebi'aa jiraniiti jedhame. Aanaan kun naannoo Amaaraatiin kan wal daangeessu yoo ta'u ajjeechaa kanaas humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun akka raawwatan ibsameera. Naannoo kanatti Oromoota argaman hunda ajjeesaa kan turan humnoonni Amaaraa finxaaleeyyiin faannoo warri Oromiyaa bulchina jedhu gareen kun daangaa Oromiyaa cabsee hooggantoota ajjeesuus dhimmichaaf xiyyeeffannoo osoo hin kennin ajjeechaan Oromiyaatti raawwatamu itti fufeera. Sa'aa 24 keessatti masaraa abbaa keenyaa qabanna jechuudhaan walakkaa bara 2023 mootummaa federaalaa waliin lola keessa kan seene gareen faannoo erga mootummaa federaalaa waliin lola keessa seenee daangaa Oromiyaa bakkoota hedduun cabsee seenuun yeroo garagaraatti namoota nagaa ajjeesaa tureera. Mootummaan amma biyya bulchaa jiru mootummaa Oromoo jedhee kan amanu gareen finxaaleeyyii Amaaraa kun namoota Oromoo ta'an hunda mootummaan kun keessanii isinirraa haaloo baana jechuun ajjeesaa tureera. Oduu itti aanuun mootummaan Eertiraa uummanni biyyattii hundi gara dirree lolaatti akka deebi'u ifatti labsuun dhaga'ame. Guyyaa tokko dura erga pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dr. Mulaatu Tashoomaa Isaayyaas Afeworqii waraana biraa kaaba Itoophiyaatiin jalqabuuf jechuudhaan Isaayyaas himatee booda amma mootummaan Isaayyaas uummanni akka lolaaf qophaa'u waamicha godheera. Labsiin amma Isaayyaas uummata biyyattii irratti fe'an kun Itoophiyaadhaaf yaaddoodha jedhame. Haaluma kanaan mootummaan Eertiraa lammiileen biyyattii umriin isaanii 60 gadi ta'an shaakala leenjii waraanaa taasisuun
dirqama jechuun hooggantoota naannolee maraaf ajaja dabarseera. Dirqamni kun namoota miseensa waraanaa turanii fi soorama ba'an, humna eeggataa akkasumas immoo kanneen duraan tajaajila kennaa turan hunda ni ilaallata jedhame. Kana malees dubartoonni miseensa waraanaa turanii fi heerumanii ijoolleellee godhatan hatattamaan akka gara kutaa waraana isaaniitti deebi'aniif ajajni darbeera. Lammiileen Eertiraa umriin isaanii 50 gadi jiru namni kamillee biyyaa ba'uu akka hin dandeenye labsiin dhorkuu fi daangeffamni sochii kaa'amuun qajeelfamicha adda taasisaa jedhame. Waggoottan 30 darbeef lammiilee biyyattii biyya keessaa baqachiisaa kan ture Isaayyaas Afeworqii amma tokkoon isaanii akka biyyaa hin baane dhorkuu isaati. Sochii tasaa Isaayyaas Afeworqii amma jalqabe kanaan waraanni Itoophiyaa waliin dhalachuu danda'a jechuudhaan Eertiraanonni sodaa guddaa keessa seenanii jiru jedhame. Akkuma yaadatamu pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dr. Mulaatuu Tashoomaa Aljaziiraa afaan Ingiliffaa gubbatti barreeffama dheeraa tibbana barreessaniin mootummaan Eertiraa namoota waliigaltee Piriitooriyaatiin hin gammannee fi hin fudhanne ofitti qabee waldhibdee haarawaa kutaa kaaba biyyattii keessatti kakaasuuf hojjechaa jira jechuun himatanii waldhibdee kakaasuudhaaf sochii taasisaa jiru kanaas hatattamaan akka dhaabu gaafatanii turan Mulaatuu Tashoomaa. Dr. Mulaatuun ifatti yoo barreessan Isaayyaas Afeworqii namoota TPLF keessa jiran isaa muraasa ofitti fudhachuun Abiyyi loluudhaaf deema jechuun kataban. Isaayyaas namoota gaanfa Afrikaa dirree waraanaa godhan keessaa tokko ta'uu kan barreessan Dr. Mulaatuu Tashoomaa addunyaan Isaayyaas irratti tarkaanfii akka fudhattus gaafatanii turan. Dhimma kanaaf deebi'ii kan kenne mootummaan Eertiraa himannaan Dr. Mulaatuu Tashoomaa sobaa jedheera. Inumaa gaanfa Afrikaa jeeqaa tan jettu Itoophiyaadha jette Eertiraan gama isiitiin deebii laatteen. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa ibsa baaseen dubbiin Dr. Mulaatuu Tashoomaa kun mootummaan Itoophiyaa waraana banuudhaaf akka jirtu agarsiisa. Kanaaf ammoo waraana kana dursee nurratti dhiibuu barbaada jechuun deebii laatee ture. Yamaanee Gabra Masqal amma Eertiraan immoo osoo Itoophiyaa waraana nurratti hin banne nutu irratti banuu qaba jechuudhaan lammiileen biyyattii hundi gara dirree lolaatti akka deeman hubachiiftetti. Oduu biraatiin Puuntland dhalattoota Oromoo to'annoo jala oolchite biyyaa ariite. Tibbana baqattoota Oromoo walitti qabdee hidhaatan jirtu Puuntland ammallee yeroo lammaffaatiif warra baqatee Puuntland jiru gara biyyaatti humnaan deebisaa jirti jedhame. Haaluma kanaan tibbanaas humnoonni nageenyaa Puuntland godaantota Itoophiyaa kan dhalootaan Oromoo ta'an kan baqatanii Soomaaliyaa seenan to'annaa jala oolchuun hidhaatti guuraa akka turan miidiyaaleen Puuntland gabaasaniiru. Namoonni dhibbaan lakkaa'aman erga mana hidhaa tokko keessatti dararamanii booda amma gara biyyaatti deebifamaa akka jiran miidiyaaleen Soomaaliyaa gabaasaa jiru. Qondaaltonni Puuntland ibsa kaleessa kennaniin namoota Itoophiyaa irraa dhufan hunda isaanii gara biyyaatti ni deebifna jechuun dubbataniiru. Taateen kun erga ololli garee jibbitoota Oromootiin faca'ee booda Puuntland keessatti mudataa jira. As dhiyoo gareen IS dhalattoota Oromoo ofitti dabalaa jira. Odeeffannoon jedhu warra jibba Oromootiin machaa'aniin bal'inaan qoodamaa tureera. Yaaliin Oromoo irratti olola gaggeessanii Oromoo Soomaaliyaa keessaa baqachiisuu kunis ministeerri muummee Abiyyi Ahmad Somaaliilaand waliin erga waliigaltee mallatteessee booda jalqabe. Akkuma yaadatamu seensa bara 2024 ministeerri muummee Abiyyi Somaaliilaand waliin waliigaluu hordofee Soomaaliyaa waliin wal dhabee ture. Achirraa jalqabee Oromoota irratti duulli jibbiinsaa bal'inaan Soomaaliyaa keessatti faca'aa tureera. Erga ololli akkasii kun bal'inaan qoodamee booda Puuntland sodaa akka qabdu deddeebiin ibsaa turte. Namoonni Itoophiyaa dhufan garee shororkeessitootaa kanatti dabalamaa jiru jechuunis himachaa turte Puuntland. Haaluma kanaan kaleessallee Oromoota kumaan lakkaa'aman biyya sanaa Puuntland akka ariitee Hiraan gabaaseram. Ji'a darbee aangawoonni Puuntland lammiilee Itoophiyaa waraqaa ragaa UNHCR hin qabnee fi kan qabus gara 1,000 kan ta'an Gaarowee irraa ariitee turte. Oduu biraatiin qaamonni hidhatan halkan gurraacha isa ajjeesuudhaaf yaalii irratti bobba'uu wallisaa Urgeessaa isheetu beeksisan. Kanaanis uummanni Oromoo naquba qabaadha jechuun ergaa dabarsaniiru. Wallisaan kun artistoota Oromoo dhibbaan lakkaa'aman kaan manatti kaan immoo alatti garii immoo waltajjii gubbaatti kan nyaate sirni Abiyyi Ahmad ammallee yaalii artistoota Oromoo galaafachuudhaaf godhu jabeessee itti fufee jira jedhame. Haaluma kanaan tibbanaas wallisaa jaallatamaa Oromoo keessaa tokko kan ta'e Urgeessaa ishee
jedheetu qaamonni hidhatan halkan lama isa doorsisu inumaa yaalii addaa ajjeechaa irratti raawwachuu akka jalqaban beeksiseera. Urgee isaan gama miidiyaa hawaasaa isaatiin kaleessa galgala uummanni Oromoo qubana qabaadha mata duree jedhuun barreeffama barreesseen ergaa cimaa dabarfateera. Akka wallisaan kun barreessetti qaamni hidhatee lakkoofsaan nama 10 ta'u kibxata darbe halkan gara barii sa'aatii 11tti mana narratti tumaa bulanii jedhama. Inninis halkan walakkaa hulaa hin banu jechuudhaan akka jalaa dide beeksiseera. Sana booda xiqqoo turanii barii sa'aatii 12tti irra deebi'iidhaan balbala humnaan cabsuudhaaf yaalan kan jedhe wallisaan kun anis manuma keessatti na haa ajjeesan jedheen banuu dide jechuun dubbatama. Sana booda namni iyya balbala kootii dhageenyaan gadi ba'anii maaliidha jecha wayita gaafatan dhagaheera kan jedhu wallisaan kun isaanis urgeessaa isheetu barbaanna jechaanii turan. Achiin booda immoo warri ollaatis urgeessaan yeroo hunda asiin jiraatu jedhanii narraa deebisan jechuun dubbatama. Yeroo lammaffaatiif kaleessa galgala immoo halkan keessaa sa'aatii 3 irratti wayitaan gara mana kootiitti galaa jiru qaamni meeshaa waraanaa hidhate kan lakkoofsaan nama 10 ta'u mana koo marsee jira kan jedhu wallisaan kun sana booda anis lubbuu koo baraaruudhaaf osoo isaan na jala fiiganii harkaa baafadheeraa jechuun katabeera. Abbaa kootii fi obboloonni koo 3 mana hidhaa keessatti iraarfamaa jiru kan jedhu wallisaan kun amma kanas akkanaaf hubattaniin barbaada jedheera. Maatii koo bira darbanii anarratti yaalii hin barbaachifne godhaa jiran jechuun himateera. Haalli kun yaalii ajjeechaa akka ta'e urgeessaan barreeffama isaa keessatti kaa'eera. Irra deddeebi'iin wallistoota haala kanaan doorsisanii booddee ajjeesuun amala sirna ammaati. Oduu biraatiin magaalaa Finfinneetti konkolaattota lakkoofsa gabatee hin mul'anne maxxanfatan irratti tarkaanfiin fudhatamuufi jedhame. Magaalattiitti konkolaattota lakkoofsa gabatee hin mul'anne maxxanfachuun deeman irratti tarkaanfiin seeraa akka fudhatamu poolisii magaalaa Finfinnee beeksiseera. Magaalattiitti lakkoofsi gabatee konkolaattota hin mul'anne balaa tiraafikaatii fi yakkaaf yaaddoo ta'aa dhufu poolisii magaalaa Finfinnee beeksiseera. Magaalattiitti yeroo dhiyoo as nama butanii moggaatti baasuudhaan erga saamanii booda ajjeesanii gatuun hammaachaa akka dhufe poolisii magaalattii hubachiiseera. Qaamonni konkolaataa akkasii fayyadaman hedduun isaanii waggaa 3 darbe kana haalaan dabalaniiru jedhe poolisii magaalaa Finfinnee. Poolisii magaalaa Finfinnee ibsa baase kanaan konkolaattota lakkoofsi gabatee isaanii hin mul'anne irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiraatus rakkoo jiru kana sadarkaa barbaadamuun furuun akka hin danda'amne ibseera. Qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin qindaa'uun hordoffii fi to'annoo cimaa taasisaa jiraachuu poolisiin beeksiseera. Dambii lakkoofsa 557 muraa 2016 dhiheenya hojiirra ooleen konkolaattota lakkoofsa gabatee hin mul'anne maxxanfatan birrii 1,500 kan adabsiisu ta'uun ragga'eera. Haaluma kanaan gurraandhala 16,2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee konkolaattota lakkoofsi gabatee isaanii hin mul'anne maxxanfachuudhaan socho'an irratti tarkaanfiin seeraa kun kan fudhatamu ta'uu poolisii magaalaa Finfinnee hubachiiseera. Oduu teenyaa xumuraaf biyya alaatiin wixineen seeraa guyyaan dhaloota Tiraamp ayyaana biyyaalessaa akka ta'uuf qophaa'ee dhiyaate. Kanaanis wixineen dhiyaate kun yoo ragga'e guyyaan dhaloota Tiraamp Ameerikaatti guyyaa biyyaalessaa taha jechuudha. Guyyaan dhaloota kan pirezidaantii Ameerikaa jalqabaa Joorji Waashingtan yeroo dheeraadhaaf akka ayyaana biyyaalessaatti kabajamaa ture. Miseensonni mana maree paartii Riippaabilikaanii buufata xiyyaaraa idil addunyaa Waashingtan Dulles maqaa Tiraampiin akka moggaafamu amma immoo gaafataniiru. Miseensi koongiresii paartii Riippaabilikaanii Kilaawudiyaa Teenin guyyaan dhaloota Tiraamp Juun 14 akka ayyaana biyyaalessaatti akka kabajamu wixinee labsii dhiyeessuu Zahil gabaaseera. Wixineen seeraa kun guyyaan dhaloota Tiraamp guyyaa alaabaa Ameerikaa waliin guyyaa ayyaana uummataa federaalaa ta'e akka kabajamu gaafatee jira. Akkuma guyyaan dhaloota Joorji Waashingtan ayyaana federaalaa ta'e guyyaan dhaloota Tiraamp pirezidaantii warqee Ameerikaa waan ta'eef ayyaana biyyaalessaa ta'uu qaba jechuun miseensi koongiresii New York Kilaawudiyaa Teenin barruu fuula X irratti barreessiteen gaafatteetti. Dimokiraatonni garuu wixinee Riippaabilikaanotaan dhiyaachaa jiru kana akka hin fudhanne ibsaa jiru.